yoo namni amma dura bilbila kee hogguma takkaaf si harkaa fuudhee jiraate viidiyoo kana dhaggeeffadhu. Laal koodii as gubbaa jiru kana itti naqxee laaluu qabda akka namni waan ati haasoo jirtu si dhaggeeffachuu jiru. Tokko viidiyoon kun gorsumaa fi akka isin fayyadanii fi akkasuma immoo nama si duubaa waan biraa nama biraatti hojjaasoo qabuuf ni dandeessaa jechuudha. Koodii as gubbaa jirtu sana laali. Tokko urjii 20 takka urjii gootee san booda lakkoofsa bilbila keetii itti barreessitee maslaala gootee yoo bilbilte bilbila namaa tokko irraa fuutee jechuudha. Bilbila keetii irratti miti. Bilbila namaa tokko namuma fedhe namuma sagalee isaa dhaggeeffachuu feetu eenyu hojii kaasoo baruu feetu silkii nama sanii irraa fuutee irra barreessita koodii kana. Eega koodii kana barreessitee lakkoofsa keetti aansitee barreessitee maslaala barreessita jechuudha. San booda ni dawwalta. Deel gootee dawwalta. Kana booda maali? Yeroo namni biraa silkii nama ati irratti hiitee kanarra dawwalu hoggaa namni kun kaasu si biraayis ni kaati. Ni dhageessa waan jarri lameen kun waliin haasawanii jechuudha. Tokko. Inni lammaffaa immoo ati kan namni silkii ta'e fuudhee si dhaggeeffachuu jiru. Laaluu qabda silkii ta'e akka namni kana godhee yoo jiraate yoo silkii ta'e nama akka inni ta'e jiraatte jechuudha. Waan ati haasoftu namni akka dhagee akka dhaga'u jiru yoo shakkite silkii ta'e waan itti naqxee firarraa heeyituu jira dhagee. Maal goota yoo shakkite silkii ta'e namni irra barreessitee masalaala gulama goote duwwaa goote lakkoofsa 2 goote masalaala goote dawwalta. Maal ta'a irraa sirraa haqama jechuudha. Hanga namni biraa dhufee silkii ta'e akkas godhutti namni si dhaggeeffachaa hin jiru jechuudha. Ni agarta ammaas namni meeqa akka si dhaggeeffachuu jiru yeroo kanarra barreessite remove irraa godhuu deemtu ni agarta. So kanaaf viidiyoon kun barumsumaa fi if eegaa. Okay? Waa hedduu beekna. Waa hunda isin barsiifna waan dandeenyurraa. Waa hedduu baraatis jirra. Baruufis jirra. Waan barre hunda isin barsiifna. If eegaa. Isin jaalannaaf hin irraanfatina. So gabaabsee hoggaan isin himu kan urjii 20 takka urjii joon lakkoofsa kee itti barreessitee maslaala gootu akka nama dhaggeeffattuuf irratti hiite. Ha ammoo maslaala duwwaa 2 maslaala kun akka firarraa guutumatti firarraa kaaftuuf jechuudha. Yookaan ammoo firraa laaltuuf eenyu ka'e si dhaggeeffachuu jiru firraa bartuuf jechuudha.